Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa fuunee kabajamtoota daawwattoota Aashaa Inda Kadiirtuu akkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwattoota keenyaa irra deebi'ee dhufee jira kophaa koo har'aa Kadiirra bira hin jiru nama biraa viidiyoo na waraabaa jira. Ani immoo meeshaa isin agarsiisuu dhufee jira qilleensi akka ture walaagu dhiifama jidduudhaan na kolfisiisanii viidiyoo addaan kutee lamata irra deebi'ee akkasiin isin jedha daawwattoota keenyaa qilleensi akka malee jira dhiifama isin jedha sagalee san jalaa balleesse sagalee biraa jalattidha jira yeroo ammaa kana maaliif jeequmsa qaba sagalee waan ta'eef isin jedha daawwattoota keenyaa har'a meeshaa obboleettii teennaa qabadhee dhufee jira meeshaa ramadaanatu keessa jira algaa qabdii warri seetii qabitti qilleensi algallee irraa kaasee jira afaan irraa fe diraasi jira firaasha jira firaashni kun immoo tuqaarraa fide kun boondiidha jechuudha firaasha ispoonjii yoo ta'e na jalaa gadi laafuu danda'a kana jecha boondii naaf godhi jette boondii jechuun ka arabiyaa majliisiin irraa hojjetamu jechuudha isa san keessa galchee fi carqii kan muduraan itti galchee jira kun akkuma argitan kana arabiyaa majliisiin irraa hojjetamudha jechuudha daawwattoota keenya isinillee yoo barbaadan bitachuu dandeettan isin jedha daawwattoota keenya sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessuu hin irraanfatina takkaa yaalleen boondiidha kunin immoo tiraasin immoo kan muduraanitti xixirraa hojjetama jechuudha namni barbaade xixiqqaa namni barbaade ispoonjii bitatuun maftii isaatii garuu xixiqqaa irra tankaarradha isin jedha daawwattoota keenya amma kallattimaan meeshaa biraatitti isin dabarsaa hagadhuma viidiyoo keenya nu wajjin turuu hin irraanfatina sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa immoo waan isin barbaadan bidnee bakka isin barbaadan geessuudhaan isin jajjabeessan isin jedha daawwattoota keenya akkuma argitan kana takkaa kana tokkochisaa carqii isaa wajjin qarshii 1,200 jechuudha daawwattoota keenya firaashni kun immoo jechuudha firaashni boondii kun qarshii 4,000dha asitti immoo algaa qabdi jechuudha algaa meetira ka'umsaa qabdi algaa libsitochee kana bitee fi jira lama qaba inni algaan kun mastaawatiin haa ta'u kumodiinoon isaa tokko itteerti yookaan argitanii madardaraa qabdi kumodiinoon tuni isin garuu mastaawatiin haa ta'u itteerti qulfii qabdi ijjeetaa qabdi akkuma argitan kana algaa kana wajjin qarshii 26 hojjetamte jechuudha kumodiinoon tunii fi algaan kun jechuudha asitti immoo firaasha tokkoffaa ta'e itti naa bitettee firaasha tokkoffaa ta'e isa xankaarraa gadi laafne itti bitee fi jira jechuudha daawwattoota keenya firaashni kun gatiin isaa qarshii 16,000 yeroo ammaa kana asitti immoo uffata kanatu jira jechuudha uffanni algarra afamu naa biteetteerti uffanni algarra afamu kun tiraas carqii lamaa fi ansoolaa irra afatan kana lama qaba jechuudha daawwattoota keenya qilleensi seeraan afuuna dhoogge dhiifama isiniin jecha kun butee akkasuma harkaa fiiganii dhiifama isiniin jedha daawwattoota keenya akkuma argitan kana afanni kun isa lama jechuudha gatiin isaa qarshii 900 bitame kana fakkaata isin jedha algaan obboleettii teennaa meeshaan immoo gizee mana keessa galee bakka silaa taa'utti seeran taa'e bareeda malee akkatti badhee keessatti isin agarsiisuuf malee baay'ee akka gizee mana keessatti hin bareedu asitti immoo rakabooti abbaa gadaatu jira ariitiidhaan baafne meeshaa kana rakabooti abbaa gadaa gara fuuldura duuba zoorsee dhiifama isin jedha rakabooti abbaa gadaa siinii 12 fi suufraa fermeelloo fi saarbisii xiqqoo tana qabdi qarshii 3,100 achitti immoo zayitii firee 3 qabdi jechuudha abbaa leetirii 5 takkattiin isii 900 sadiin isii 2,000 fi dhibba meeqa ta'ayyuu gara 700 fakkaate asitti immoo timira kaartoonii 3 jetteerti timira kaartoonii 3 bitee fi jira tokkocha keessa shigii firee 8tu jira isin agarsiisa jedhee mokkoree jira hiikuudhaaf garuu naan mijoofne asiin dura agarsiisee beeka jechuudha ni beeytanii shigii 8 of keessaa qaba tokkochi sadiin isaa akkasumas 8 of keessaa qaba hunduuyyuu asitti immoo tuyyuu daawwattoota keenyaa buna sukkaara qabdi jechuudha obboleettiin teennaa sukkaara kiiloo 10 buna kiiloo 5 qabdi jechuudha sukkaara illee bakka lamatti qoodee feestaalleen cita kiiloo 10 bakka tokkotti yoo mazzaneedhe sun lamaan sukkaara kun lamaan immoo tuyyuu buna akkuma argitan kana buna baay'ee bareedduu taatedha daawwattoota keenyaa bunni tokko shaashaa qaba garuu buna qulqulluu kan mana kiyyaatti fayyadamu laalee bitee jechuudha daawwattoota keenyaa kana fakkaataa bunni kiiloon takkattiin qarshii 450 kan itti aantu isin dabarsa daawwattoota keenyaa laayikii gochuudhaan wajjin turuun irraanfatinaa isiniin jedha kan itti aanu immoo tuyyuu akkuma argitan kana haruusa qabdii midhaan shorbaadhaaf ta'u hajjaa ka shorbaaf ta'u ka kakka'amee qophaa'inaa qopheessinaan jetteerti akkuma argitan kana hajjaa ka horooramee qophaa'ee jechuudha bitee fi jira warri keessaa guuranii dhiqanii itti fayyadamuu qofa jechuudha ganaa hin qopheessina jedhanii wanni yaadan tokko hin jiru isiniin jedha daawwattoota keenya kana fakkaata meeshaan obboleettii teennaa warri isii haala kanaan ramadaana keessa gammachiisuun ani keerii guddoodha jechuudha daawwattoota keenya rabbi sirraa haa jaalatu rabbiin dabalees yaa kennuu isin jenna qaalii teennaa hagammaan hojii turuu keessanii guddaa galatooma akkuma argitan kana dolaaba kana warri bitachuu barbaadan dolaaba akkaan jaaladheedha jechuudha wanni viidiyoo kana keessa isin seense dolaaba akkaan bareedu manatti gaafa galee jechuudhaan duukan deemnee waraabne viidiyoon seeranii waraabamne malee
qallaali kana warri irraan gammanne nullee irraan gammanne jechuudha. Dulaaba girgiddaati keessan barrii qaba gara shinti beetii gara shaawar beetiitti kachiseessu jechuudha. Akkatan isiniin jedha daawwattoota keenya. Dulaaba kana yoo bitattan baay'ee bareedaadha. Garuu dulaaba kana bitachuudhaaf girgiddaa keessan meetira beekuun dirqama. Akkuma dulaaba kanneenii balbala 3 balbala 4 jedhamee bitamu osoo hin taane akkasitti bitama jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya kallattii viidiyoo adda addaatti isin qaxxalee jira jechuudha. Har'a asitti immoo Kadiir mana algaa libsii minxaafii fi wanta adda addaa minxaafiin baay'ee wadadee jira jechuudha. Daawwattoota keenya ramadaana kanaaf minxaafiin akka malee dabalee sanumarraa ka'e Kadiir viidiyoo xiqqoo takka gisee minxaafii bituu waraabee jira jechuudha. Isii keessanii olchee jira sagaleen isaa caacataa qabaa irraa balleesseera dhiifama isiniin jedha. Kana fakkaata viidiyoon keenya asitti kun uffata algaan fakkaatee wanti inni ol fuudhe kun daawwattoota keenya ji'a ramadaan barana baga isiniin ga'e seeran isiniin jenne asumaan baga isiniin ga'e isiniin jedha. Ramadaan deemee qixxee taree jira. Rabbiin nama soomanii irraa milkaa'u haa taasisu isiniin jedha daawwattoota keenya. Agammaa isiniin jechuu dhabuu keenyaaf immoo dhiifama wallaahi dhimma adda addaatiin biizii ta'aa turre. Dalagaan baay'ee ulfaattuudha. Sammalillee dhimmi maatiitu jira waa hedduutu jira. Rabbiin kee yaa godhu du'aa imanuu godha isiniin jedha. Isinillee rabbi isin bira haa jiraatu warra mana maadaa mitiitti sa'aatii kana ramadaana kana keessa baxxaan dalagaan ulfaataadha ni beeka. Hojjetaa turee galee jechuudha. Daawwattoota keenya rabbi isin bira haa jiraatu rabbi keessaa isin haa baasu. Nama waggaa kana mana keessanitti galee tasgabbiidhaan soomanuu rabbi isin haa taasisu. Rabbi yaada muraada keessan isin haa guutu isiniin jedha. Akkuma argitan kana Kadiir minxaafii isin agarsiisaa jira. Kana fakkaata nullee warroon meeshaa keessan isin jala tursiifne immoo ramadaana kana keessa hanaaboo warri jettan inshaallah haga dandeenyeen eenyumaa geeggessuudhaaf wanti nuun kun hin jiru jechuudha. Halkan guyyaa hojjetaa jirra. Rabbi isin haa gargaaru nuun jedha du'aa nu godha. Warri isin jalaa tursiifnellee dhiifama obsaan nu eeggadha. Inshaallah tartiibumaa waliin isin geenna. Rabbi nu haa gargaaru. Isiniin jedha daawwattoota keenya share like subscribe gochuudhaan isin immoo nu jajjabeessuu hin irraanfatina like nuuf godha ittiin kafaltaniin isiniin jedha daawwattoota keenya immoo waan isin barbaadan meeshaa kamiyyuu yoo ta'e qopheessinee waliin geenne isin biraan gahuudhaaf qophiidha isiniin jedha daawwattoota keenya rakabootii kanaaf tarabbeezaa kana an akkaan jaaladhe daawwattoota keenya rakabootii deemdaayitii bitaa turre dura rakabootii kana bitattanii isiniin jedha baay'ee bareeda dhugaa rabbii badhee yoo laaltan isinitti bareedu dhiisuu danda'a. Ani garuu akkaan jaaladhee warra jaalattan bitachuu dandeettanii kun haala kanaan meeshaa isaa guutuu wajjillee barbaadan bitachuu dandeettanii isiniin jedha daawwattoota keenya meeshaa mana keessallee wanti barbaadan kamiyyuu ni argama bitadhaa itti fayyadamaa gaafa biyyatti galan baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuu yoo taate ijoolleen takka gisee biyya alaa jiran birrii hedduu natti erganii meeshaa naabiti jedhanii warroonni gisee daddafi galuuf jalatti kalaan jechuudha. Gisee as gayan meeshaa sanuu cinaa keessaa dhiisanii kabirrii fudhatantu jira jechuudha. Maaliif biyya keenya gallaan namni waa bituun baay'ee ulfaata. Gisee achi jirtan bitattanii meeshaa keessan mana keessan guuttattanii birrii immoo harkarratti bifattanii yoo galtan